Akkam jirtu daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne isiniif dhiyeessina oduu waliinan Geetoo Lamaayyooti. Dhimma wal hubannoo ulaa galaanaa wajjin irratti oduun adeemaa jiru kijiba jedhe mootummaan Itoophiyaa. Dhimma ulaa galaanaa edan argachuu irratti Itoophiyaa fi Somaaliilaand wal hubannoo gahaa ilaalchisee oduun sobaa faca'aa jiraachuu waajjirri muummee ministeera Itoophiyaa har'a beeksiseera. Waajjirri muummee Abiyyi Ahmed dhimma kana irratti ibsa kenneen wal hubannoo taasifame irratti oduun sabaa himaalee irratti ba'aa jiru waan sobaa ta'uunsaa beekamuu qaba jedheera. Gidduu kana oduun Itoophiyaa ulaa galaanaa argattee walabummaa Somaaliilaandiif beekamtii kennuuf itti adeemaa akka jirtudha kan faca'amaa jiru. Hoggantuun pireesii waajjira muummee Billeenee Siyyum ibsa kamisaa irraa kennaniin waan deemaa jiru kun sobadha erga jedhanii booda dhimma sana irratti wanti jiru osoo hin dhoksamin mootummaa irraa ibsi waan kennamuuf olola akkasiif gurra kennuun akka hin barbaachisne ibsaniiru. Garuu sabaa himaa isa kamtu madda oduu sobaa sana akka ta'e hin himamne. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed fi pirezidaantiin Somaaliilaand Musee Bee Abdii amajjii tokko 2020 ulaa galaanaa irratti wal hubannoo tokko mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Wayita sana kan ibsame wal hubannoon sun ji'a tokko keessatti ragga'ee hojiirra akka oolu gama lamaaniin ibsamee ture. Akka wal hubannoo sanaatti Somaaliilaand kiraa waggaa 50tiin Itoophiyaaf ulaa galaanaa kiiloomeetira 20 ni kenniti. Isheenis akka biyya walabaatti beekamtee argattudha kan isheen ibsachaa turte. Dubbiin kun immoo Somaaliyaa rifachiisee duula lolaaf dippiloomaasii gama lamaan irratti akka bantuuf sababa ta'eera. Yeroon kaffaltii liqaa ammas akka dheeratuuf mootummaan Itoophiyaa gaafachaa jira jedhe. Mootummaan Itoophiyaa liqa alaa irra jiru deebisuuf yeroon kaa'ame naafa dheeratu jedhee gaafachaa jira. Ittaanaan ministeera maallaqaa obbo Iyyoob Takkaaleny Koree dhimma maallaqa paarlaamaatiif wayita ibsan akka jedhanitti yeroon kaffaltii liqaa biyyoota alaa dheerachuu akka malu himaniiru. Mariin jaarmiyaa maallaqa addunyaa waliin taasifamu haala gaariirra jiraachuusaa yeroon liqaa deebisuuf akka dheeratuuf carraan ni uumaa jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo liqaa deebisuu akka dheeratuuf bara 2021 keessa ture kan garee biyyoota badhaadhanii 20 kan ifatti gaafate. Silaa yeroon liqaa deebisuuf dheeratee fi ture kan raawwatu xumura waxabajjii kanaatti. Bara 2020 keessa lolli kaaba biyyattiitti baname dhiibbaa inni fidee fi imaammatni diinagdee akka fooyya'u gaafatamuun liqaan dabalataa akka hin argamneef shoora olaanaa taphateera. Mootummaan Itoophiyaa doolaara biiliyoona 3 fi walakkaa jaarmiyaa maallaqa addunyaarraa akkasumas hamma walfakkaataa baankii addunyaarraa liqa gaafateera. Yeroo liqaan irra jiru itti deebi'uu naaf haa dheeratu kan jedhus gaaffii kan biraati. Lammiileen Itoophiyaa 50,000 ol guyyaa 75 keessatti Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebifamuuf ministeerri dubartootaa fi hawaasummaa beeksise. Lammiileen Itoophiyaa 50,000 ol guyyaa ji'a 2 fi torbee 2 keessatti Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebifamuuf ministeerri dubartootaa fi hawaasummaa beeksise. Erga baatii eebilaatii kaasee namoonni 50,000 ol caalan kan Saawud Arabiyaatti hidhaa keessa turan gara biyyaa deebifamuu ministeerichi beeksiseera. Namootni sun kan galan torbee keessatti xiyyaarri yeroo 12 deddeebi'ee akka ta'e eerameera. Warri deebi'an mooraa keessatti turan tolfameef keessatti tumsi barbaachisu kennamuufii akka jirudha dabalamee kan ibsame. Hanqinni boba'aa Finfinnee keessatti mudate yeroo gabaabaa keessatti ni sirrata jedhe dhaabbanni dhiyeessii boba'aa Itoophiyaa. Dhaabbanni dhiyeessii boba'aa biyyaalessaa magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa hanqinni boba'aa akka jiru beeksiseera. Dhaabbatichi hanqinni kun kan mudate sababa ayyaana Idil Adaa yookaan Arafaatiin boba'aan buufata doonii Jibuutirraa dilbata waxabajjii 9 fi guyyaa itti aanu waxabajjii 10 2016 fe'amu dhabuu isaarraa kan ka'edha jedhe. Adeemsi geejjiba boba'aa guyyoota 5 hanga 6 kan fudhatu waan ta'eef hanqinni nama mudate guyyoota lamaan dhufan kana keessatti akka furamu dhaabbatichi beeksiseera. Akkasumas beenzilli kuufamaan sulultaarraa naaftaa kuufamaan Awaashirraa galaa akka jirudha kan beeksise. Finfinnee keessatti namootni 4 dhoqdhoqqee fayyadamuun bilbila harkaa namarraa butaa turan qabadheera jedhe poolisiin magaalittii. Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni 4 dhoqdhoqqeen deemaa karaa irratti namarraa moobaayila butaa turan shakkaman qabuusaa poolisiin magaalittii beeksiseera. Yeroo garaagaraa bakka adda addaatti dhoqdhoqqee fayyadamuun bilbila harkaa namarraa butanii kan gurguratan akka turanidha poolisiin kan beeksise. Namootni qabaman kunneen mana daldalaa kireeffatanii akka sana raawwataniiru jedhamanii shakkaman amma qoratamaa jiru. Magaalittii keessatti namoonni bilbilli harka haala kanaan isinirraa fudhatame yoo jiraattan waajjira poolisii naannoo Garjiitti dhiyaattanii ragaa sirrii ta'e dhiyeessuun qabeenyaa keessan ilaallachuu dandeessu jechuun koomishiniin poolisii magaalaa Finfinnee fuula FB isaarratti beeksiseera. Mootummaan Keeniyaa labsii shaqaxaa haaraa baase shaareera jedhe. Naayiroobiin nagaan oolteetti. Guyyootaaf hiriira mormiitiin muddamaa kan turte magaalaan Naayiroobii haa qabbanooftu malee har'a nagaa keessa oolte. Seera daballii gatii mootummaan baasee paarlaamaatti raggaasise dargaggeessaaf shamarran Keeniyaa hedduu mufachiisee mormiif karaatti isaan baasaa ture. Hiriira dheengadda ba'ameen galmi paarlaamaa weeraramee abidditti qabsiifamee ture. Rasaasaa fi aara nama boosisu itti dhukaafameetiin namoonni 20 caalan du'anii 31 immoo madaa'aniiru jechuun
France 24, CNN, Reuters fi Al Jazeera fa'aa kallattiin gabaasaa turan. Mootummaan liqarra jiru deebisuu fi diinagdee guddisuuf oola kan jedhe daballii gatii gurgurtaa fi qaraxaa irratti doolaara biiliyoona 2.7 qabatee ture. Wixineen seeraa haaraa daballii gatii daabboo, zayita, shukkaaraa, fooxaa, daayiparii fi kan kana fakkaatan irratti qophaa'ee paarlaamaatti dhiyaannaan mufannoo uummataa kaasee hiriira baase. Wiixata darbe kan daabboo hafeera jechuun pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoon gadi ba'anii beeksisanii ture. Uummatni garuu daabboo qofa miti, kaanis nuuf haa ka'u jedhanii hiriira itti fufaa turan. Kaleessa immoo waan uummanni Keeniyaa hin feene hojiirra hin oolchu jechuun seera haaraa paarlaamaatiin ragga'e gama isaaniitiin ergame sana akka hin mallatteessine Ruutoon gadi ba'anii uummataaf ibsaniiru. Kanaaf Naayiroobiin har'a haa qabbanooftu malee nagaan oolteetti. Waamichi hiriirri itti hafufuu kan jedhu ammas godhamaa jiraachuu garuu sodaa uumuu hin oollee jedhameera. Lolli kaanaan an gara Libaanoosiin hin gora jechaa jirti Turkiyyeen. Israa'el Libaanos irratti lola banuuf qophiirra waayita jirtu kanatti Turkiyyeen akkas taanaan an immoo Beeruutiin tumsa jechuun akeekkachiisteetti. Hizbollaa fi Israa'el baroota dheeraaf wal waraanaa kan turan ta'ullee erga onkoloolessa 2023 garuu akkaan jabaatee deemaa yoo naga'eera. Israa'el Hamaasin balleessa jettee duula bal'aa Gaazaa, Raafaa fi West Baankiitti eegallaan Hizbollaan ammoo gara Hamaasiif Filisteemotaa goree Israa'el irratti misaayiloota furguggisaa yoo naga'e. Israa'el akka dhaadatti Hamaas balleessuu dhabdus lubbuu Filisteemota 38 caalan Gaazaa keessatti galaafatteetti jedhamuun balaaleffatamuurra dabartee yakka waraanaaf namoomaa raawwatteetti jechuun himatamaa jirti. Araaraaf lola dhaabuu didaa kan turan muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahuun torbee kana keessa duula Hamaas irratti banan yeroof dhiisanii humna guutuun Libaanoosiif Hizbollaa irratti lola akka banan beeksisaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden yoo akkas ta'e ani isin gargaaraa jechuun deeggarsa qabaniif dhageessisaniiru. Amma immoo pirezidaantiin Turkiyyee Xaayib Erdogaan yoo Israa'el Libaanos irratti lola bante biyyi isaanii gara Beeyruut akka gortu ifatti dubbataniiru. Biyyoonni kaanis gara Libaanos akka goran guuza gaafataniiru. Israa'el Libaanosiin gara daaraatti jijjiira jechuun dhaadataa jirti. Hizbollaan ammoo qoosaa keenya dhufnaan gaabbiin duuta ittiin jedheera. Iraan Israa'eliitiin dubbiin kun siin baasuu lakkii dhiisii jechaa jirti. Barreessaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guuterees lolli Hizbollaa fi Israa'el gidduutti ka'u Libaanos qofaa irratti kan dhaabbatu osoo hin taane gara Sooriyaatti illee babal'achuu akka danda'u sodaa qaban ibsaa jiru. Poolisii naannoo Garjiitti dhiyaattanii ragaa sirrii egaan daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabanne kanumaan goolamnee jirra. Qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.